Asamaar kafuun akkam jirtu dubartii torbee kana ijoo dubbii taate tokko simbiraan gahaa oduufana kan si faana turu an qaxalee keessaniiftudha. Kuni seenaa dhugaa sobarratti hundaa'edha. Kuni akkaataa fiilmii haaraa waa'ee sabboontuu dalagamee ittiin eegaluudha jedhama. Maqaan addunyaan ishee ittiin beeku Beel Giibsaanidha. Hawaasni Oromoo garuu maqaa sabboontuu naaf moggaasi jechuun dubbattee turte. Jalqaba akka leellifamtee fi raajeffamtee miti. Bakka durii hin jirtu, bakka isheen jirtu ammatti hin beekamu. Mootummaan Awustiraaliyaas barbaachaa akka jiru dubbatameera. Yeroo xumuraaf miidiyaatti as baatee uummatatti kan mul'atte mataatti shaarbii marattee waa'ee qabsoo uummata Oromoo, waa'ee ministeera mootummaa Abiyyi, waa'ee Jawaar Mohaammed dubbattee achuma buuteen ishee dhabame. Of oppression against Oromos. We were hopeful and only took the good that we saw in Abiy Ahmed. Oromo identity. You know, like the protecting Jawar and liberating our Kiro, protecting Oromia from our Lord, from Rabbi, from Allah. Amin rakon kabu galatoma. Kunis bara 2020 keessa ija tokko banadhaa rafaa jetteellee gorsitee turte. Haala siyaasa Itoophiyaa keessa yeroo ture gaafa dubbattu. Dubartiin kun garuu eenyudha, maaliif ijoo dubbiillee taate kan jedhu gaafii uummata hedduuti. Keessattuu hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa turan lammaffaa akka nutti hin dhufne jechuunis ishee balaaleffataniiru. Oduu weetoo bifa kanaa qabadhee akkasiin dhiyaadhuuf TikTokii koo follow, like, repost, copy link gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduufana keessi faana ture an qaxalee keessaniiftudha. Jalqabarraa kaastanii hamma ammaatti waan na dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.